نزيرو كنا في ماهري ولا كنا جاني كافر دمي إني كافر ترى لك سلسلة كنا ولا سكة وانا نقول به أبديو سي ماهر مناري فيسا خالدوت إلا مجاكون أبدي متى ربي جدي وانت يفوري جدي ستكين نلا مستكين نماهر أجا بدا تقولي بدي سكام كوي نيجا مثلا نتكين كافر مناري فيسا كن ستونجورو تدا ولان كنوتي مجاكون أبدي متى جيسي أغلانجي موسنا أغلانجانا نا أغلانجي تدعو مجاكون مالكو تبلي مالكو تبلي كماهرت سكانان ني إيه سكانا ولا أبولي سكان نيجا مثلا إيه Oke, maa isaan ittiin tagaa garuu ani muu beelaa dhagaye. Ani akkuma nama siin dhagaye. Maqaan nama tokko wayii maaraatii keessaa ta'e maqaa nama tokko hin dhawu. Dhugaadha jechikee maa sodaattuu naa jira dubbattu. Hoo sodaataadha biyya kana keessatti. Waasaafiin gaafachuu hin dandeessanu. Akkas. Ila, dhaggeeffadha. Anamma jechuun anamma akkanam tokko akkanam tokkotti mu jechuun akkanam tokkotti waan jedhadha. Abdiin amma mucaa kana tikeettii kutee viizaa baasee fide. Birrii tikeettiidhaa birrii viizaa wacii baasee hambifatu birrii mucaa kanaa yoo biratti hafee jiraate hamma hafee adeebisu. Birrii hanqate immoo nu akka ijoollee miidiyaa irratti akka birrii kuma kudhanis haa ta'u digdamas haa ta'u buufnee birrii mucaa kanaa kuma 300 hin kenninaaf. Maaliif? Obboleessi isaa karaa makiinaa irra jira. Ani satamma jedhaa jirtu. An kana sana jedhu. Maa'ilaa kunoo maahiriin 5,000 jedhaadha maahiriin. Maahir kuma shan. Dhaggeeffadha. Haasaa jiraata kanatti. Maahir dhaggeeffadha. Obsaa dhaggeeffannu qoosaa sin godina akka. Obsaa. Haasaa kan biyyoonaa ta'e. No, wallahi qoosaa miti kumna gara ta'e kan hojjetu. Dhaggeeffadha. Isa sinammaa saartanu waan isin saartanu hin beeku. Abdii isa hiriyaa kooti hiriyaa kooti. Annama hiriyaa bakka hin taanetti gatee biraa deemuu miti yaadu. Dhaggeeffadha. Hiriyaa kooti. Baay'een jaalladhaanii baay'een kabajaanii. Tokko. Abdii isa yoo waa balleesse wanni mubaarik waamamuuf hin jiru. Akka nama tokkotti immoo mucaan kun mana abdiitii waa maaddii tokkorraa gatii nyaanneef bilbiloo abdii dhumarraa fudhatee natti dawwalateera. Gaafadheeraanii ittiin haaseeraan abdiidhaan. Abdiin dhufee mubaarak naan naasofne jedhu. Maallaqa kafaltii maaloo jettan kanasi isa kaleessaatu utuu miidiyaan mucaan kun miidiyaan kan bahin abdishaan wanti dhagoonuuf jedheedha. Biratti haasaa maaliif mubaarak naan jedhe yeroo furii hojii galchee 500 kaffalee ayidii viizaa baasee fidee tikeettiin kutennaan dhugaadhaan jedheeni hin kassarama kassar hin jedheen kuma kana hin kassarama nan beekaa hin kassareera birii kuma 200 malee hin gadda geesse birii kuma 200 kassareera yaa abdi jedhee waan an keessaan golfadhe hin qaba jide gara baaftanii wal baasaa ana na waamuun maqaa koo waamuun maaliif siin barbaachisedha warri immoo jedhan deemtanii mubaarak sodaatettanii na sodaadha ilmoo koo bulfadha mallaa gootaati. Mucicha naa galchaa ijoollee jalaa inni ture. Hidhame mallaa gochuu dandeessa. Waa tokko naa gochuu dandeessu. Kanaafuu an sodaachuudha shii isin naan jechuudha eegwal. An sodaachuudha bakka an sodaadha. Maal abbaa keenyaa goote gaafa wayyaalaan 50 ol haratee si barbaanna naan jedhee biyya seera qabdu keessatti na kabbabee. Nizoo jalaa bayi deebii nizoon. Naziroo jalaa bayi deebii. Marfameen ture maanu. Biyya kana keessatti gaafa marfamu gadi ba'ee marfamee hin jira deemaa taasisuu qaba moo iyyee marfamee hin jira laayifii galeen marfamee hin jira siniin jedhe maallaa bootan waa tokko naa goone. Walumaa galatti biyya kana keessatti maqaa namaa waamuuni gatii nama kabachiisa. Mucaan ammaa utuu deebite bayi deebii nizoo bayi deebii mee nizoon bayi deebii as jalaa bayitii deebii himata isaa. Okay. Amma waan barbaadanu qabdu jalan. Sirriitti malee. Mubaarak. Gaafii qabnaa koo Mumpee wanti si barbaadaa ruufi akka nam tokkoon takka riyaatu. Abdi tikeettii mucaa sanaa meeqaan kuttee viizaa isaa birrii meeqaan baafteef qarii mucaa kanaa si bira jiraadhi nu gaafadhu. Waan hafe immoo. Injaru kaleessa jedheeraanii natti mateera. Waan hafe immoo nutti maatii akkaawuntii maqaa mucaa kanaan jiru nutti maatii
sababa maatiin isaa sun dadhabaa taate waan qabnu hin gargaarre Akkaawunti nama tokko murtiin argamu. ilaa akka mucaa kana jechuudha. Birrii mucaan kun baasa kuma dhibba sadan sana hin deebifnaaf. Ana nan galchu bakka. Ilaame. Ana akka nam tokkootti ana akka nam tokkootti mucaan kun maatiin isaa dadhabaadha. Ayyee erga si galchi abdiin seensiif ana bichaa miti hiriyummaan isaa. Hoggaamee gadi haa taatanii wajjin jirtu gaafadhuuf obboleessi keenya natti mateera gaafadheeraa fi wanni natti hime mubaarak hojii afur galcheera inni dee kun qabamee jechuudha. You are calling is not Oi, Naviadi wal bira jiru dan deebisa. Okay, Naziro video badadati. Yeroo koppiin godha. Okay, ila wanni isin hubachuu qabdan tokkotu jira. Innis maal inni kan jedhamu namni hundi rakkoo isaa kana adda baasee hin beeku. Maaltu irra ga'ee ayimatu rakkoo isaa kana namni sana booda gara hundi rakkoo kana keessa bu'ee hin beeku. Maal akka ta'e maaltu akka isa mudatee mucaan niitorkii keessa sirreeffadhuuti waan sirraan gaame eenyutu sirraa ga'e maal jettee Dubaay irratti Dubaayitti maal taate biyya galte gaggabaabsi keessaan natti ba'uu dhiisiiti asitti uummata keetti madu. Jalqaba irraa kaasi. Gaafan biyyaa ba'u abdiidhaani adaraa abdii ani nama maatii bulchuun jedheen. Nama maatii bulchuu hojii kana irraa nan baaftee maatii korraa nan baate maatii kun nama qallabatu takkatu hojii gaarii galuun barbaadaan jedhe hojii dhuma kan kee hojjetatta naan jedhe. Maayini hojii kan kee hojjetatta jiibsamiidha. Hojii kan kee hojjetatta kottuu naan jedhee hojii kana baasee nama maatiitti mul'atu beeke. Namni maatii kan koo gargaaru tokko siin jiru. Ani ijoollee nama meeqa ana kan qalabee nama ijoollee ana bulchu. Abbaan kan koo dhukkubataadha. Namni wallaalee hin jiru. Obboleessa kan koo namni wallaalee hin jiru. Abdii jedheen itti madde. Achi isaan ga'ellee hojii kaampaanii na galche. Kaampaaniidhaan dhukkubadheetan kan hin ba'e. Dhufee achittis na bulchuu didee namatti dawwaladhee kadhadhee jechuudha. Aamanitti dawwaladhee. Aame irraa abdiitti naa hime abdiin dhufee na bulchuu didee jennaan dhufee na fadii kadhatame jechuudha. Kadhamee kaan guyyaa tokko qullaachi na bulchee ga'e jechuudha. Irra bilbilame obsaati. Okay, itti fufii bilbila cuuf hin kaasin nama sirratti bilbilu irratti hin kaasin. Qullaa achi bulee Jaappooniidhaan achi bulee. Jaappoonii akka dhukkubadhee ciisaa ture na keessan jirri ambulaansiidha jechuudha. Adaraa abdii qullaan jiran jedhe wambarii algaallee jechuudha. Wallaahi algaan birrii si barbaada. Algaa birrii kaffaltee murtaa'an kan irra ciibtaan aan jedhan. Adaraa na ciibsaan jedheen algaa birrii kaffaluu barbaada naa jedhe. Amma birriin dhufu galuutti bakka ishee nan ciisa adaraa jedheen kadhadhee falii jechuudha. Waa tokko inni tayyuu na didanii algaa intini wambarii irra kan ciise bule. Achi irra mana hospitaalaatti jechuudha. Dhufee tuun kadhu waa tokko guyyaa tokko kadhataa olee galgala jumaan birrii naa galee nam ergi birrii naa galeeti jarri mogeessi. Eenyutu sii galche birrii? Obboleettii kiyya naa galte. Naa galchitee na jara kaffalee jarri mogeessanii bakka intirinchaa beetaadhaan bakka kaampaanii sana beetaa naan jedhan. Jedhee dana jumaan kaaf ijoollee gurbaa amma isinitti maal dhufana gurbaa sammaa kanatu lookeeshinii naa ergennaan. Waafachuu dandeessu gurbaa kanatu lookeeshinii jarri naa ergennaan. Lookeeshinii taatiin dhaqanii balbalatti nagatanii obsa ammoo dhageetan shaanxaadhuma kongoo bira manuma kaampaanii sana dhaqee ciise. Jarri kaampaanii eenyuun si fide malee maaltu si fide deemi malee abdii akkana naan jedhaaru ishee obstaalaa dhuftee na fuchuu dhuftee ati mokottu na fuudhee kadhee nan kadhee bakka inni kadhee dhufa inni dhufa maalii naan jetti warri isaa jechuudha. Inni dhufa karaa jira addee kanaa deeme maal jetti malee dhufuu hidhe guyyaa lama na bulche. Achuma ana Amaduutti dawwaladhe Amaduu adaraa kottuu na fuudhee jedhe. Ani akkana adaraa ijoollee wajjin jiraadhaan jedhe. Akkana inni kireeffadhee ijoollee wajjin himni nama mana wajjin maalii wajjin bubbula iddeen si kaa'uun qabu naan jedhe. Abdiin uummattiin sii dawwalaa naan jedhe. Achuma ana abdiitti naa dawwalee naan abdii kadhatamee wallaahi kadhamee qabee Amaduun wallaa galchaa. Amaduun ofii naa cinqee ofii naa dhufe. Abdiin achumaan dhufee na abdii bakka argee dhufee na bulchee waliin baasaan jedhe naa Amaduudhaan. Waliin baasanii jarri kanaan bulu jireenya jaraatti jireenya jaraa keessa dhaabate ishi bakka an jedheni ishi bakka ragoon qabu jedheni ani bidde jira kuno isatti simeera mubaarik kanaanis ati isaa goddanyaadha himachuun barbaadu jedheni
abdiyoon dhufee naa godhu gidee lama fara beeku